Bulchiinsa naannoo Tigraay handaara magaalaa Haawuzenitti awwaalchi sirnaawaan taane kan namoota wal waraansaan ajjeefamanii dhagaadhaa fi awwaara uffatee kan jiru ta'uu kan gamasitti imalte oduu gabaastuun VOA Heather Murdock gabaastee jirti. Awwaala tokko keessa reeffa namoota hedduu jira jettee waraansa baatii 7 caalaa booda Haawuzeniif naannoo isheetti namoonni 200 awwaalamaniiru jedhamee yaadama jette. Awwaala 20 keessa namoota wal waraansa yeroo tokko caalaa ta'een ajjeefaman daandilee irraa funaanuun akkasumas torbanneen dhiyeenya kanaa muraasa dura kanneen ajjeefamanis ka dabalatu ta'uu namoonni naannoo ni dubbatu. Wal waraansa raayyaa ittisa biyyaa fi loltoota TPLF gidduutti ta'een Haawuzen yeroo 5 dabareedhaan to'annaa gamlameenii harka turte. Milishoonnii fi loltoonni Eertiraas kanneen wal waraansa keessa turanidha jedhameera. Umrii 50 akka ta'e Lattaay Girmaay namoota kana innaa awwaalaman gargaareen jira. Dhiyeenyatti reeffi isaanii kun baafame mooraa waldaa kiristaanaa keessatti awwaalama abdii jedhu qabdi. Reeffi namootaa guyyaa 7-8 lafarra bubbule bataskaana geessine awwaaluuf namni nu gargaareen hin turre. Kanaaf jecha namoonni hangi xiqqoo turre asumatti awwaallee tortorees baay'ee foolii qaba ture jetteetti. Ituu hin awwaaliin dura garuu lubi waldaa kiristaanaa waamamanii kadhata gochuun isaanii ibsameera.